እንጸልያለን በዚሁ መንፈስ ሆነን እስቲ ጥቂት ደቂቃ የረዳንን ጌታ ያገዘንን ጌታ በዚህ ኃይል እንድንሞላ ዛሬ የውሃ ጥምቀት እንድናደርግ በእግዚአብሔር ፊት በእውነት ያገዘንን ጌታ ምስጋና ይገባዋልና እስቲ ያመሰገን እንጸልያለን። የተረዳ ሰው ካለ ያመሰግናል። እግዚአብሔር ረድቶኛል፣ እኔን ለዚህ ሰዓት አብቅቶኛል፣ እኔን እድል አግኝቻለሁ የሚል ሰው ጌታን ያመሰግናል። አምላኬ ሆይ ያንተ አገልጋዮች እስክትመጣ ድረስ ወደዚህ ምድር ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የሆኑ ዘንድ እጅ ይርዳቸው። በኢየሱስ ስም እጅ ይርዳቸው። ከእንግዲህ በኋላ ድግምት በእነሱ ላይ ኃይል አያገኝም። በሽታ ኃይል ይጣ፣ መከራ ኃይል ይጣ። ቤታቸው ነፃ ይውጣ፣ ነገራቸው ነፃ ይውጣ። የትኛውም አይነት ተግዳሮት ይሰበር፣ ቀንበር ይሰበር። አምላኬ ሆይ ስላደረግክ ተባረክ። ከዚህም በኋላ ባለን ፕሮግራም አንተ ከፍ በል በኢየሱስ ደም። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን የማዳን ድምጽ ቤተ ክርስቲያን አርሲ ነገሌ አጥቢያ ከተመሰረተች ጀምሮ እግዚአብሔር ረድቷት ከ2011 ጀምሮ እስከ 2015 ድረስ እግዚአብሔር በረዳን መጠን እንደ ቤተ ክርስቲያናችን 9ኛ ዙር ዛሬ የውሃ ጥምቀት አድርገናል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ብዙ ነፍሳት ነፃ ወጥተዋል። የእግዚአብሔርን እጅ አይተናል። ይህን ያደረገው ጌታ ነው። ወደፊትም ቤተ ክርስቲያናችን በወንጌል ስራ ላይ ወገቧን ታጥቃ ትሰራለች። ገና እንስፋፋለን፣ እንበዛለን። ይሄን ደግሞ ድምጽ የሚሰሙት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩላለሁ። ማፍ ካጣራ ሰዲድ ፌራ ገለኒ ጎተ ፋታ ገለኒ ጎተ ፋታ ገለኒ ዋቀዮ ከኛ ፋታ ማል ጩባ ሙሚት እንጩባን ጩባ ብቻ ሚት ባኤ ጩባ ኢን አርገን ናም አርገን አርገቴ አደስና የዴራ ገለኒ ዋቀዮ ፋታው ቸርችን ከኛ ታናሚት ገና ባለን አሜን። ታናሚት ገና ባለን ማለ ዲባማኑ ረፋያ አሜን። አዲባ መፋያ አጫበ ፈያ በቃ ጎፍታ ኢየሱስን ፈያ አደስና የዴራ ደስና baay'ee gammanne gammachuu dunnee ammarree waaqayyo nu agargaara. Ameen. Warri dubarta irree akka waaqayyo isaa waammatee itti fidu waaqayyo nu agargaara. Ameen. እሺ ወንቲ አንጀዱ ጃልቀበት መቃ ዋቀዮ ulfinna argatu isa guyyaa harraa kana walitti nu qabee seera cuuphaa kennaa akka raawwannu isa taasiseef galanni guddaan isaaf haa ta'u jedha. Ameen. Cuuphaa jechuun waa'ee cuuphaa baranneeti kan cuuphamaa jirru asitti argamuun kennallee dammoo waa'ee cuuphamuuf jechuudha. Kanaaf cuuphaa jechuun lammaffaa isa wajjin du'aa ka'uu jechuudha. Inni du'eera nus dammoo duuneerra, inni du'aa ka'eera nus dammoo kaaneerra jechuudha. Kanaaf warroota argaa jirtanillee akka cuuphamtanii mootummaa isaatti dabalamtanii yookiin dammoo lammaffaa akka dhalattan isiniin jedha. Waa hundumaafuu galanni waaqaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa asi argamuu kennaaf badhaam gammannee jirra. Gammachuu guddaa qabna. Jabaadha. Eshi guyyaa dha kana galanni waaqayyo haa ta'u. Ameen. Waan galanni waaqayyo haa ta'u. Nu guyyaa dha dukkana keessa dukkana hamaa san keessa waaqayyo nu kaasee cuuphaa kanaatiin waaqayyo argachuudhaaf waaqayyo haa ulfaatu. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Garuu waaqaumaa godhanii danda'anii cubbuu keenya dhala keenya keenya dhibee keenya illee guyyaa dha kana asitti mallaqa kanatti cuuphaa kanatti akka nurraa hambise waaqayyo waan nurraa hambiseef finni biran isaaf haa ta'u. Ameen. Waan haa ulfaatu. Amma wanni karaa viidiyoo kana ilaaltanii karaa waaqayyo kana karaa dukkana hamaa keessa kan jirtan dhuftanii karaa waaqayyo kan akka argattan isin jechuudhaaf maatii keenya kaalayillee akka jiranillee akka ilaaltanii cuuphaa kana gammaddanii akka fudhatan karaa waaqayyo akka daandii waaqayyo akka argattan jechuun barbaada. Ameen. እስካሁን አልተጠመኩም ግን ዛሬ እግዚአብሔር መርጦኝ ለዚህ ስላበቃኝ ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ቀን አለ የሚባል እውነት ነው። ሁላችሁም ያልተጠመቃችሁ ጌታን ያልተቀበላችሁ ተቀበሉ። በዚህ ውሃ ተጠመቁ፣ ዳኑ። እግዚአብሔር ያድናችሁ። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እጅ ሰጣችሁ ተፈውሳችሁ እንድትወጡ እናንተን እንለምናለሁ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እኔ ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። አሁን ህይወቷን ዘመኗን ለቅቄ 3 ጊዜ ለመጨው እሄዳለሁ። ተለበል በኢየሱስ ደም ቀጥል።
Gooftaan haa ulfaatu. Ameen. Nu qarqaaree jira. Kaarraan nu ga'e gooftaa galanni isaa ta'u. Ameen. Ameen. Kunnaa das nu godheeraa baay'ee gammanneerraa. Ameen. Maqaan gooftaa ulfaatu. Ameen. Ameen. Maqaan gooftaa ulfaatu das nu godheeraa. Hadha immoo guyyaa bilisa baateettaa maal si dhagaamime? Das na jedheeraa. Das na jedheeraa. Eesh gooftaan sin eebbisee bifama. Yaadni nani qabu natti toleera. Waa natti toleef Waaqayyoon faarsinee shubbifnee galla jenneeti nu yaadni nu qabnu Waaqayyo sin eebbisu. Cuuphaadhaa kana laalchisee Waaqayyo waan guddaa akka hojjetu nan amana. Kiyyoo seexanni baay'een gara keenyatti darbate har'a Waaqayyo cabsuu isaati. Cuuphaan irraa cuuphoota jiran irraa adda ta'e natti mul'ateera. Mee faarfannaa tokko akkasitiin faarsa. Kiyyoo diinni anaaf qopheesse simaan ce'ee gooftaa Yesuus gama darbe. Kiyyoo diinni anaaf qopheesse simaan ce'ee gooftaa Yesuus gama darbe. Baay'eetu natti mari'ate biyya sana dura diriirsi na darbate. Gooftaa yoom narratti sadhiise biyya diinni natti qajeelche narraa cabse. Eenyutu sinadda na baasa beelamoo gidiraadha Yesuus maali laata. Kayyoo kee faanatti na boote waan deebisu dhabee mi'a gooftaa kadhate. Kiyyoo diinni anaaf qopheesse simaan ce'ee gooftaa Yesuus gama darbe. Kiyyoo diinni anaaf qopheesse simaan ce'ee gooftaa Yesuus gama darbe. Waaqayyo sin eebbisu baraaf jireenyi keessa na eebbifamu. Cuuphaan irraa gaariidha. Waaqayyo kanuma caalaa nu baay'isee yeroo itti aanu immoo kana caalaa guddannee bal'annee akka dhufnu abdii qaba. Waaqayyo baraaf jireenya keessa na eebbisu. Kiyyoo diinni anaaf qopheesse simaan ce'ee gooftaa Yesuus gama darbe. Kiyyoo diinni anaaf qopheesse simaan ce'ee gooftaa Yesuus gama darbe. Baay'eetu natti mari'ate biyya sana dura diriirsi na darbate. Gooftaa yoom narratti sadhiise biyya diinni natti qajeelche narraa cabse. Eenyutu sinadda na baasa beelamoo gidiraadha Yesuus maali laata. Kayyoo kee faanatti na boote waan deebisu dhabee mi'a gooftaa kadhate. Kiyyoo diinni anaaf qopheesse simaan ce'ee gooftaa Yesuus gama darbe.